Dhibeef dhukkubbii malee, laafinaa fi dadhabbii malee akka har'aa waggaan isin haa ga'u, nuun haa ga'u. Waaqayyoon nagaaf gammachuun. Egaa akkuma beekamu torbeen sooma guddichaa inni xumuraa torbee dhukkubbii jedhamuun kan beekamudha. Torbee dhukkubbii kana keessa immoo akka sirnaa fi seera mana kiristaanatti nageenya kiristaanonni kan wal gaafatan akka nani amma jedhee jalqabe kanatti egaa hordoftoota keenya guyyaa har'aa torbee dhukkubbii kana sababeeffachuun sagantaa tokko isiniif qabannee dhufnee jirra. Hanga dhumaatti viidiyoo kana daawwachuun dagatinaa. Sagantaa keenya guyyaa har'aa kanaanis keessummoota lama as na cinaatti argaman kana qabadhee isiniif dhufeen jira. Isaan waliin gaafilee tokko torban dhukkubbii kanaan kan wal qabatu kaasnee irratti marii kan taasifnu ta'a. Ammas irra deebi'ee hanga dhumaatti viidiyoo kana daawwadhaan isiniin jedha. Keessummoota keenya waamicha koo kabajanii guyyaa har'aa ana waliin turtii taasisuuf eeyyamamaa ta'uu keessaniif jalqaba irratti guddaa galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Egaa gaafiin koo inni jalqabaa kan ani ittiin jalqabu akkuma beekamu sooma guddichaa torban xumuraa yookaan torban dhumaa ayyaana Hoosaa'inaa akkuma kabajneen torbeen wiixatarraa jalqabee lakkaa'amu torban dhukkubbii jedhamuudhaan kan beekamu. Sababa maaliitiif torban xumuraa kuni torbee dhukkubbii jedhame jedheen barsiisaa keenyarraa hin jalqaba cinaa kootti kan argamanii maqaa isaanirraa jalqabuuni torbeen dhukkubbii kuni torbee dhukkubbii maaliif akka jedhame gabaabsanii nuuf himu. Amma kallattumaan gara isaaniis hin dabarsa. እንበለ ደዌ ወሕማም እንበለ ጻማ ወድካም አመ ከመዮም ያብጽሐነ ያብጽሐክሙ እግዚአብሔር በፍስሐ ወበሰላም ገለቶማ ኤጋ የሮን አማ ኬሰ ጅሩ ኩን ቶርቤ ዱኩቢ ከን ጀደሙዳ ቶርቤን ዱኩቢ ኩን ጉያ ሆሳኢና ጉያ ዮካን ሞ ሰንበተ ወለካ ሰንበተ ጉዳ ጉያ ጎፍታን ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢታንያ እራ ገረ ኢየሩሳሌምን ገሌ እራ ካሴቱ hanga gaafa guyyaa jimaataa yookaan immoo guyyaa shanii fi walakkaa kan jedhamurraa kaaseetu torbee dhukkubbii kan jedhamu kuni. Egaa torbee dhukkubbiin kun akkuma beekamu guyyaa Hoosaa'inaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Yerusaalem galee harree yaabbatee yookaan immoo Addaam ergaa gannata keessaa ari'amee biyya lafaa kanarratti rakkina inni arge tuffii inni tuffatamaa turee fi harka diiyaabiloositti miidhamaa turuusaa agarsiisuudhaa fi harreen immoo bineeldota keessaa tuffatamtuu kan immoo gadhaantu akka isheen taatetti namni waan yaaduutiif innis kabaja isheetiif kennee isheerra taa'ee gara Yerusaalem galee guyyaa sana daa'imman Hoosaa'inaa yaa ilma Daawit jedhanii galateeffatanii dhagooliinillee kan galateeffatan guyyaa sana guyyaa sanbataa sa'aatii 6 irraa kaasee hanga gaafa guyyaa jimaataatti torbee dhukkubbii jedhameetu beekama. Kunis kan nu agarsiisu akkuma jalqaba kaasee guyyaa shaniif walakkaadha. Kun inni kan inni ibsu iciitiinsa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Addaam erga kufee guyyaa shaniif walakkaatti dhufeetaniin si fayyisaa jedhee waadaa waan galeeruutiif guyyaa shaniif walakkaa kana keessa dhukkubbii miidhama gidiraa Addaam arge bara 5,500 rakkina inni arge kana guutummaasaa mul'isuuf akka nuti yaadannee ittiin guyyaa kana yaadannu torbee dhukkubbii jedhamee gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis torbee kana keessadha kan inni gidiraawwan yookaan immoo dhukkubbiiwwan baay'ee fayyina Addaamiitiif kan ta'an kan inni agarsiise yookaan immoo kan inni nuti itti yaadannu yeroo ammaa kana. Kanaatiif torbee dhukkubbii kun kanadha. Jireenya yookaan immoo rakkina Addaam sana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofiisaa fudhatee ofitti fudhateetu ofiisaa rakkatee ofiisaa dadhabee ofiisaa kabalamee ofiisaa tuffatamee ofiisaa murtiin itti murtaa'eetu beenyaa Addaam irra gahaa ture kana kaffalee gara bilisummaatti nu baasuuf du'aa ka'umsarraa gara du'aa ka'umsa keenyaatti nu ibsuutiif yookaan immoo nutti mul'isuutiifidha torbee dhukkubbii jedhamee kan beekamu kun. Tole ibsa nu kennitaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha barsiisaa keenya. Egaa akkuma beekamu akkuma barsiisaan keenya kaasanii torbeen dhukkubbii kan inni jedhameef gidiraa fi rakkina gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos
ilmaan addaamiif jedhee gara biyya lafaa kanaatti dhufee gidiraa inni arge sana yaadachuuf torbee xumuraa ishee sooma guddichaa kanaan torbee dhukkubbii jenneeni jedhanii nuuf ibsanii jiru. Barsiisaa keenya itti aananiif immooyyuu jalqaba irratti ibsa dabalataa torbee dhukkubbii kun maaliif akka inni torbee dhukkubbii jedhameef yookaan torban xumuraa sooma guddichaa kun maaliif sababa maaliif torbee dhukkubbii akka inni jedhame ibsa dabalataa yoo qabaatan itti nuuf dabalanii isatti aansuudhaan gaafii lammaffaa akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo fi darboo mana kiristaanaatti torbee dhukkubbii kana keessa wantoonni dhorkaman jiru, fakkeenyaaf wantoonni hin raawwatamne isaan suni wantoota akkamiiti? Sababni isaan immoo dhorkamaniif sababni torbee dhukkubbii kana keessa raawwatamuu hin dandeenyeef immoo maaliif kan jedhu itti dabalanii nuuf ibsu. Jalqaba garuu ibsa dabalataa jalqabuma torbeen dhukkubbii kun torbee dhukkubbii maaliif akka inni jedhame kan itti dabalan yoo jiraate itti nuuf dabalu, itti aansee gaafii lammaffaa nuuf deebisu. Amma kallattumaan gara barsiisaa geessu. Tole, Waaqayyoon isin haa laatu. jalqaba akkuma obboloonni koo jedhanii እንበለ ደዌ ወሕማም እንበለ ጻማ ወድካም አማከመ ዮም ያብጽሐነ ያብጽሕክሙ እግዚአብሔር በፍስሐ ወበሰላም dhibeef dhukkubbii malee dadhabbiif laaffii malee kan bara naannoo ga'ee akka baranaa bara dhuftunis Waaqayyoon nu haa ga'u nagaaf gammachuun. Egaa obboleessi keenya barsiisaa Mokonnin baay'ee kaasee jira wantoota ka'anii gabaabumatti torbeen 8ffaan kun yookaan inni dhumaa kun maaliif torbee dhukkubbii jedhamee kan jedhamu wal qabatee dhukkubbii kan jedhamu afaan Gi'iziitiin hamaam kan jedhu hamma kan jedhudha yookaan dhukkubsate jechuudha. Na isa kana keessa wantoota gurguddoo lamaadha kan yaadannu. Inni tokkoffaa gidiraa abbaa keenya Addaam waggoota 5,500 fudhate sana yaadanna. Kanaatiif Addaam qofa miti, sanyiin Addaam guutuun isaallee akkuma abbaan keenya qulqullichi Isaayyaas raajii isaa irratti dubbate gaarummaan hojjetan illee akka huccuu abaarsatti lakkaa'amee gidiraa ture sanaadha, akka dhukkubbiitti kan lakkaa'amaa ture. Kanaatiif gidiraa bara 5,500 Addaamiif sanyiin isaa dabarsan sana yaadachuudhaaf torbee dhukkubbii jedhamee akka yaadatamu torbee kana irratti manni kiristaanaa seera nuuf hojjete jechuudha. Kana qofa miti immoo torbee dhukkubbii kana keessa akkuma hin jalqaba jennee Addaamin yaadannu Addaam fayyisuudhaaf sanyii Addaamirraa nama kan ta'e gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gidiraa inni fudhate keessatti iyyuu xinta siqilate yookaan fannoo ishee jalqabaa jennee kan yaadannu ji'a eebilaa kana gaaf 27 ji'a 27 irra kana kan yaadannu dura isaatti gaaf 23 irraa kaasee torbee wiixatarraa kan lakkaa'amtu suni torbee dhukkubbii kana keessa gidiraa gooftaan keenya fannifamuu isaatiin dura fudhate sana waan yaadannuuti fi isheen suni dhuftee rakkina yookaan gidiraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka yaadannuuf seera nuuf hojjente jechuudha manni kiristaanaa. Kanaafidha torbee kanarra kan oole. Garuu isa kana qofa miti gaafa laannu dhukkubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo kana qofa miti kan yaadannu. Ni yaadanna yoo ta'e sirna qiddaasee yookaan galatoo irratti ni zannu mootaka watansaa'e akka qiddasta jenna. Du'a kee ni yaadanna, du'a ka'umsa kees ni yaadanna. Maaloo yaa gooftaa jenneetidha miti kan galateeffannu. Kana jechuun guyyuu guyyuudhaan sirna galatoo ishee keessatti manni kiristaanaa ni yaadatti. Kanaaf akkuma abbaan keenya qulqullichi Phaawulos ergaa warra Qorontosiif barreesse isa duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 26 gubbaatti buddeena kana yemmuu nyaattanii jedha. Buddeena kana yemmuu nyaattan hunda xoofoo kana yemmuu dhugdan hundas dhukkubbii isaa ni yaadattu jedha. Jechuun yeroo dhiiga foon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fudhannu yeroo galateeffannu rakkina inni fudhate kana mara ni yaadanna. Garuu manni kiristaanaa addatti immoo seeratti hojjettee torbee kana keessa akka kabajamuuf ni yaadatti jechuudha. Egaa haga kana jennee isa lamaffaatti gaafa ceenu torbee dhukkubbii yookaan samoona hamaamaati kan jennu kana keessa maaltu dhorgama akka manni kiristaanaa seera dambii nuuf hojjettetti qannoona ishee yookaan immoo darboo isheen itti fayyadamtu kana keessatti maaltu dhorkaadha gara jedhutti yommuu ceenu egaa yeroo kana guutummaatti kan yaadannu akka seera ooriitii yookaan bara kakumuufaa sana keessa kan taasifnu. Yeroo kana jennu maal jechuu keenya seera kakuu haarawaa keessa kan jiranii keessattiyyuu kiristinnaa yookaan cuuphaa
akkuma kana immoo sirna qiddaasee galatoo wantoonni adda addaa kana keessatti hamma itti daangeffamu jiraata. Fakkeenyaaf fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan kakuu haaraa keessatti irratti fannifamee dhala namaaf fayyina kenne waan ta'eef seera oriitii keessa kan hin turre waan ta'eef isa kana keessatti yaadatamu. Kanaaf fannoon hin dhungatamu jechuudha. Yeroo kana jedhu maaliidhaaf kana ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifamee yeroo sanatti bara san keessatti nama hin fayyifne yeroo sanatti adabbii meeshaa adabbii waan ture jedhamee yaadamu fannoon hin dhungatamu. Inni biraa kadhannaa malkaa malki yookaan immoo isa malkaa Maariyaam malkaa Yesuus jennee waamnu kunis kadhannaan kunis hin geeffamu. Maaliif fakkeenyaaf malkaa irra maal jedha bifa keetiif kabajanii laanna ulfinii laanna jedha miti. Eeyyeeni abbaan keenya qulqullichi Isaayaas immoo maal jedheerra raajii isaa irratti akka isa jaalannuutii fi simboo hin qabu naatoo hin qabu jedhe miti. Gidiraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Addaamii fi sanyii isaa fayyisuudhaaf baddaa qaraanii irratti fudhate sana gaafa laallu dhiigaan badee fuulli isaa bifti isaa naatoo dhabuu irra kan ga'e. Kanaatiif isa sana yaadachuudhaaf yeroo kana keessa kadhannaan sun hin gaggeeffamu jechuudha. Kana qofallee miti. Qiddaaseen guyyaa torbee dhukkubbii kana keessa kamisarraa kan hafe kamisi mataasaa hin qaba. Sanarraa kan hafe guyyaa wiixata kibxata roobii jimaata hamma kanneen hin gaggeeffamu jechuudha. Maaliif sirna galatoo kana keessattis immoo maaltu gaggeeffama foonii fi dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kennama. Inni kunis immoo kan ta'e egaa baddaa qaraanii irratti fannifamee hodhaa nyaadhaa jireenya bara baraa argattu dhugaa ittiinis jiraattu anis wajjin sin wajjinan ani immoo na wajjin taatu akka jedhe sana waan agarsiisuu fi yeroo kanatti hin taasifamu. Sirna maahileetis akkuma kana hin gaggeeffamu. Fitaatiin illee yookaan sirni gaggeessa kadhannaa ilmaa gaggeeffamu sun illee hin jiraatu yeroodhaaf. Maaliif guyyaa hosaa'inaa sanaadha namoonni gidduu kana boqotanii waamicha waaqayyoo ta'ee gara waaqayyoo deeman illee yeroo sana kadhannaan fitaatii yookaan gaggeessan kan gaggeeffamu. Kana qofallee otoo hin taane nagaa wal gaafachuun nagaa wal gaafachuu yeroo jedhu harka wal fuudhuun sun hin jiraatu. Nageenya immoo wal gaafannu illee akkam bulte akkam oolte osoo hin taane akkuma sila seensa irratti jenne dhibeef dhukkubbii malee dadhabbiif laaffii malee akka har'aa waggaanis nu haa ga'u waaqayyoon nagaaf gammachuudhaan jenneetu gidiraa waaqayyoon anaaf isiniif fudhate kana yaadanna malee harka wal fuunee nagaa wal hin gaafannu. Kunis immoo maaliif yaadannoo duuka buutota keessaa Yihuudaanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qabsiisuudhaaf taasise sana akka hin raawwanne nagaa Yihuudaa sanarraa of eeguudhaaf. Yihuudaadhaaf yaadannoo taasisna miti. Yihuudaan wanti cubbamaan tokko yaadannoo hin qabu jedhee miti qulqulluun yaadannoo isaaf taasisna otoo hin taane gidiraa inni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraan ga'e nagaa gaafachuu isaatiin dabarsee kennuu isaa sana irraa akka hin qoodanneef nagaa irraa dhorgamna jechuudha. Egaa kana yoo jiraate obboleessi keenya itti dabaluu danda'u. Anaaf kan maratti na haa ga'u. Waaqayyo siifaa kennu guddaa galatoomin siin jedha. Egaa obboleessi keenya ibsa bal'aa nuuf kennee jira. Dhuguma dubbachuu fi seeraaf sirni mana kiristaanaa kan himamee barumsi ishees kan dubbatamee dhumuu miti. Dhuguma dubbachuu fi bal'aadha baay'ee. Torbanuma tokkicha kana keessa iyyuu sirnoonni gaggeeffamanii fi wantoonni raawwatamanii gadi fagoodha. Icciitiin isaanis bal'aadha. Fakkeenyi isaanis waan baay'ee irraa dubbatamee kan dhumuu miti. Egaa gaafin itti aanu immoo amma kanan gaafadhee ture sirnoonni fi wantoonni torbee dhukkubbii kana keessa hin raawwatamne kan dhorkamanii kan amma obboleessi keenya nu kaase kanadha. Isaan alatti immoo torbee dhukkubbii kana keessa kanneen raawwataman jiru. Yeroo biraa kan hin raawwatamne addatti torbee dhukkubbii kana keessa qofa kan ta'an kan raawwataman akka sirnaa fi seera mana kiristaanattis kan gaggeeffaman ni jiru. Isa sana immoo maal faadha kan jedhu obboleessi keenya nu kaasaa. San dura garuu wantoonni dhorkaman kan obboleessi keenya kaase kanaan ala kan inni irra darbee yoo jiraate itti nuuf dabaltee wantoonni immoo akka seeraaf sirna mana kiristaanatti torbee dhukkubbii kana keessa qofa raawwatamanii fi sirna mana kiristaanaa keessatti torbee dhukkubbii kana keessa taasifamanii maal faadha fakkeenyi isaanii hoo maali sababa maaliif raawwatamu kan jedhu sana nuuf kaastaa barsiisaa keenya. Eshi galatooma ammas wantoonni
torbee dhukkubbii kana keessa erga torbee dhukkubbii kana inni erga laallee torbee dhukkubbii kana keessa wantoonni raawwataman wantoonni hin raawwatamne baay'een isaa inni jiru. Keessattuu manni kiristaanaa keenya seera nuuf tumtee jirti. Seerri ishee kan nuti ittiin bullu yookaan immoo kan nuti irra deemnu kan nuti hordofnu waan ta'eetiif torbeen dhukkubbii kun wantoonni kun raawwatamu wantoonni kun hin raawwatamne kan jedhu kan raawwatamani fakkeenya kakuu haaraa kakuu moofaa keessa yookaan immoo bara 5500 keessa wantoota ta'aa turan sana yaadachuu fi akkasumas immoo kan ammaa kun immoo nuti immoo akkamitti akka waan sana yaadannu seerri nuuf tumee jirudha. Kan hin dubbatamne keessaa kopheen hin kaawwatamu. Kopheen kan hin kaawwatamnee fi dhiphina gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos yaadachuutiif luka duwwaa oofanii fannoo itti fe'anii kukuffisaa deeman waan ta'eef luka duwwaa deebnee rakkina sana dhiphina sana yaadanna waan ta'eetiif kopheen hin kaawwatamu jechuudha. Inni lammaffaarraa wantoonni raawwataman yookaan immoo akkuma wantoonni kun hin raawwatamne kan raawwataman immoo jiru. Isa keessaa inni guddaa fi inni baay'ee barbaachisaa fi manni kiristaanaa keenya seera goote kan ittiin nuti illee torbee dhukkubbii kana torban tokko guutuu guyyaa 5 fi walakkaa sanbata jalqabaarraa kaanee hanga jimaatti kan nuti raawwannu keessaa seerri sagadaa isa tokko. Sagadachuun keessattuu baay'inaan ji'a lamaanuun hin sagadama. Garuu immoo inni ammaa kun immoo uummanni kiristaanaa hojii hojjetu hojii dhiisee yookaan immoo hir'isee nyaata nyaatu nyaata isaa irraa hir'isee yookaan immoo nyaata dhiisee yeroo isaa yookaan immoo sa'aatii isaa ol butee guyyaatti inni baay'inaan sagadee kufee ka'ee gidiraa Iyesuus Kiristoos dhala namaaf jedhee arge sanaa fi gidiraa bara 5500 dhala namaa irratti raawwate sana mul'isuutiif jecha boo'ichaan gaddaan sagada guddaa kan sagadanidha jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 17 irratti Yesuus fannoo isaa ofiin baatee gara iddoo lafa mataa yookaan immoo Golgootaa bakka jedhamu sana haga inni gahee haga inni fannifamutti kan nuti raawwannu sagada guddaadhaan keessattuu torbee kana keessaa fi guyyaa jimaataa immoo haga sa'a tokko yookaan immoo sa'aatii 13 guutuu. Sa'aatii 13 jechuun hiikkaansaa gooftaan keenya gidiraawwan gurguddaa 13 kan inni argedha. Gidiraawwan 13 mul'isuuf jecha sa'aatii 13 haga sa'a tokkotti tsoomnee sagada guddaadhaan kan nuti sagannu keessaa isa tokkodha. Lammaffaan immoo seerri gaafa guyyaa kamisaa mulluu yookaan immoo shummoo kan jedhamu akka naannoo Oromiyaatti godinaalee adda addaatti illee akka keenyatti bifa adda addaatiin kan kabajamudha. Mulluu kan jedhamu gosa adda addaa karaa adda addaa kan affeelamudha. Innis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dabarsee yookaan immoo fannifamee guyyaa boruu faasigaan guyyaa tokko booda yookaan faasigaan ni ta'a. Dhalli namaa dabarfamee ni kennama jedhee gooftaan keenya duukaa buusaa akka dubbate guyyaa fannoo isaa kan immoo du'a isaa sana raawwachuutiif yookaan immoo akkuma aadaa ta'ee jiru amma namni gaafa du'u mulluu yookaan immoo shuummoo kan nyaatamu sunillee achirraa ka'ee kan jiru waan ta'eetiif shuummoon yookaan mulluun ni nyaatama jechuudha. Kanaaf wantoonni raawwatamanii jiran kun keessattuu saganni kun waan baay'ee xiyyeeffannoo ta'ee manni kiristaanaa nuti ittiin sagannee waan sana yaadannu waan ta'eetiif sagada guddaadha kan raawwatamu jechuudha. Tole ibsa nuu kennitaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Dhuguma dubbachuu fi waan ka'uu qabu torbee kana keessa wantoonni raawwatamanii fi raawwatamuu immoo hin qabne akka sirnaa fi seera mana kiristaanatti akka barsiisa mana kiristaana ortodoksiitti kanneenidha. Ani waan itti dabalu hin qabu yeroo keenyattis fayyadamuu fi gaafuma itti aanutan kallattumaan darba gaafin itti aanu immoo barsiisaa keenya fi egaa akkuma jalqaba kaasaa turre torbee dhukkubbii kuni guyyaa 5 fi walakkaa yookaan immoo torbee dhukkubbii jedhamee kan yaadatamu kuni guyyaa 5 fi walakkaadha. Dilbata sa'a 6 boodarraa qabee ni lakkaa'ama haga jimaatatti kan jedhu obboleessi keenya jalqaba nu kaasee ture. Wiixatarraa tokkoon guyyootii kanatti waan gooftaan keenya raawwatee fi gooftaa keenya irratti raawwatame ni barsiifama ni yaadatama akka barumsa mana kiristaanattis ni ka'a. Isaan suni maal faadha kan jedhu barsiisan keenya gabaabsanii nu kaasu. Amma kallattumaan gara isaaniittan sin dabarsa. Tole egaa wantoonni amma guyyaa wiixataa hanga jimaataa yookaan sanbata duraallee ta'uu danda'a ka'an kuni maaltu raawwatama maaltu raawwatamne kan jedhu keessatti baay'een isaanii ka'anii jiru waan ta'eef amma danda'ame gaggabaabsee kaasuudhaaf wiixatarraa yoon ka'u
jalqaba akkuma jedhe guyyaan 29 ji'a 7 gaafa yaadannu tinsaa'ee yookaan du'aa ka'umsa ishee jalqabaa sana yaadanna. Kanaatiif gaafa 27 fannoodha jechuudha. 27 jimaata oola jechuun 23 deebi'a gaafa lakkoofnu 23 wixata ta'a jechuudha. Na gaafa sana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ganaa fuulduratti jimaata fannifamuuf gaafa jedhu guyyaa wixataa taatee taasise sanaadha kan manni kiristaanaa seeratti hojjettee nuuf kaastu. Kanaaf guyyaa sana maal godhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara muka balasii tokko adeeme. Ishee sanarraas firii argachuudhaaf balasii baay'ee bareedduu baala gaarii qabdu takka bira deemeetu ishee irraa akka bareedina baala ishee, akka miidhagina halaala ishee, akka bareedina ala ishee, akka hawwannaa ala ishee sanatti firee ishee irraa eegamu sana ani argamsiisne takka argee. Kanaatiif balasii sana gaafa itti dhiyaatee ilaalu firee waan irraa dhabeetii fi fireen akka ishee irraa hin argamne guyyaa itti ishee abaareedha. Egaa abbootiin keenya immoo gaafa kana kaasanii dhuguma balasii sana abaaramuu fi abaaramuu dhabuu ishee miti kan nu barsiisanii. Manni kiristaanaa sababa qabdi waan ta'eef balasii sanaan fakkeessanii manni kiristaanaa Israa'eloota yeroodhaaf fakkeessan illee nu Israa'eloota lubbuu kan taane ilmaan Kiristoos mara muka balasiitiin fakkeessanii balasii sana garuu kan firee qabdu jira, kan firee hin qabne jira waan ta'eef kiristaanummaa keenya keessatti akka balasii sanaa ta'uun akka nurraan eegamne. Waaqayyoon balasii sanarraa akkuma firee barbaade ilmaan isaarraa illee firee barbaada waan ta'eef firee sana akka argachuu qabu. Yoo firee hin argamsiisne ta'e garuu gaheen balasii sanarra ga'e nurra illee akka ga'u wal qabsiisanii nu barsiisuudhaaf guyyaa kanatti abaarsa balasii yaadatama. Kana qofa miti. Guyyaa itti illee mana kiristaanaa qulqulleessadha. Manni koo mana kadhannaa, mana sagadaati. Mana abbaa koo maaf mana daldalaa taasiftan jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa itti ansoota beete maqdas yookaan mana qulqullummaatti qulqulleessa jedhaniitu abbootiin guyyaa kanallee ni kaasu. Maaliif kunis mana kiristaanaa yeroodhaaf dhugaadha. Gamoo mana kiristaanaa keessa kan jirtu iddoo kadhannaa bara sana keessa turtedha kan yeroodhaaf qulqulleesse. Garuu tokkoon keenya gara mana qulqullummaa kan jedhame isa san qofa miti. Namummaan keenya illee mana qulqullummaa Waaqayyooti. Isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hin beektanii akkuma jedhe jechuudha qulqullichi. Kanaatiif isa sana irratti isa sana yaadachuudhaaf keessa keenya illee qulqulleessinee bultuu Waaqayyoodhaaf malu, iddoo Waaqayyoodhaaf mijataa ta'e akka taasisnuutii fi yaadannoo sana mana qulqullummaa guyyaatti qulqulleesse jedhamee wixata irratti ni yaadatama. Gara kibxataatti yommuu ceenu immoo guyyaan kibxataa kun egaa guyyaa gaaffii jedhama. Guyyaa gaaffiiti. Kanas immoo gaaffiin kun kan taasifame gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irrattidha. Innis maal jedhaniitu gaafatanii dhuguma taatee himannaa irratti baname kana raawwatteetta, taasisteetta jedhanii kan isa gaafatanidha jechuudha. Isa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis kan deebise qaba, kan hin deebisne qaba achi keessatti. Maaliif gochaan kan deebi'u jira, deebiidhaan kan itti laatamu jira waan ta'eef bal'aa waan ta'eef seenaa isaa sanatti hin galu. Wangeela Maatewos boqonnaa 21, 25 irratti dubbisnee argachuu waan dandeenyuuf jechuudha. Kanaaf gaaffii sana gaafatanii garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa sana gaaffii gaafatamuu qofa otoo hin taane lallaba bal'aa, barumsa bal'aa guyyaa itti kenneedha jechuudha guyyaan kibxataa kuni. Kanaaf guyyaa lallaba yookaan barumsa bal'aa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti kenneedha. Guyyaa gaafa roobitti gaafa ceenu guyyaa gaafa sadaffaa jennee kana waamnu kuni guyyaa murtoo itti murteessanidha. Yeroo kana murtoo eenyutu murteesse? Ayhuudonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fannisuudhaaf Yihuudaa waliin walii galtee murteessanii mikra Ayhuud ka jennu guyyaa itti isaan marii mari'atanii marii isaanii sana irratti immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fannisuu akka qaban dabarsee kan isaaniif laatullee eenyu akka ta'e murteessanii gama Yihuudaa wajjin walii galtee irra ga'anii guyyaa itti murteessanidha. Egaa kan nama ajaa'ibu ilaala Yihuudaan guyyaa roobii akka dabarsee du'aaf kennu baree jira. Akka ofiisaas kennu baree jira. Haga gaafa jimaataatti haga dabarsee kennu sanaatti garuu kaboota wajjin ture. Gaafa kolfa wajjin kolfaa isin keessa dabarsee kan nalaatus jira gaafa jedhunis akka isa mataasaa ta'e beekatii garuu haga kana keessa isaatti dhokfatee haaloo hin malle keessaatti qabatee deddeemaa akka ture asumaan akka yaadannuufidha. Dabalataan immoo mikra Ayhuud yookaan immoo gorsa warra Yihuudiitiin dabalatatti guyyaa roobii kana kan yaadatamu
haadha shittoo Maariyaam kan jedhamtu guyyaa itti dhiifama cubbuu ishee itti argatteedha. Cubbuu dalagaa turte namoonni addatti ishee fo'aa kan turani cubbuu ishee irraa Waaqayyo uumaa ishee irraa guyyaa itti dhiifama itti argatteedha. Guyyaa kanas shittoo gatii qaaliidhaan bittee miila gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti naquudhaani rifeensa mataa ishee ittiin haxoofte. Kanaatiif Yihuudaan illee yeroo sana miira inaaffatiin itti ka'ee turullee ishee waan gaarii naaf raawwatte hanga handaara lafaatti iddoo wangeelli lallabamu maratti maqaan ishee ni lallabama jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos illee yaadannoo kan ittiif kenne sana kan irraa itti barannudha jechuudha. Kamisarraa ka'ee kan jiru immoo obboleessi keenya itti fufee kan nu waliin turu ta'a. Galatooma. Egaa haga guyyaa roobitti kan jedhame gaafa guyyaa wiixataa, gaafa guyyaa kibxataa fi gaafa guyyaa roobii wantoonni raawwataman gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kitaaba qulqulluutti barreeffamee kan jiru nutis irraa barannee icciitii isaa gara keenyatti deeffannee maal nu barsiisaa jennee kan irraa barannudha. Egaa gaafa guyyaa kamisaa guyyaan kamisaa guyyaa kadhannaa jedhama. Keessattuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa boruu yookaan guyyaa tokko booda faasigaan ni ta'a jedhee yeroo inni itti kadhatedha. Akkasumas immoo duukaa bu'oota isaatiif gadi jedhee mudhii isaa hidhatee miilla isaanii dhiqee fi keessattuu duukaa bu'aa qulqulluun Phexros yaa gooftaa koo ati akkamitti luka koo ta'antu si dhiquu qaba jennaan lakki ani siif dhiqe malee na irraa gahee hin argattu gaafa jedhuuni erga akkas ta'e immoo luka koo qofa miti qaama koo hunda naa dhiqi jedheeni yookaan gadhuuf qabummaatiin yeroo dubbatedha yookaan immoo lamaan sanii gadhu yerootti of qabanidha. Egaa innis isaaniif dhiqee ka'ee akkuma isin yaa barsiisaa koo yaa gooftaa koo akkuma jettanii na kabajjan kana akkasumas immoo walii keessanis akkasuma kabajaa. Miilla walii dhiqaa wal jaaladhaa akkuma isin jaaladhe kana isinis wal jaaladhaa jedhee gochaadhaan gadhuuf qabummaa baay'ee nama ajaa'ibuudhaan nuti irraa barannee kan ittiin jireenya biyya lafaa kana irraa dabarru kan hojjechuu dandeenyu kan nu barsiisudha. Akkasumas guyyaa borii foon koof dhiiga koo nyaadhaa jedhee xofoo qopheessee xofoo sanas cabsee isaaniifis kennee nyaadhaa kun jireenya bara baraa siniif taati ittiin na yaadattu guyyaa boruu kan siniif dhangala'u ishee kanadha jedhee guyyaa inni icciitiidhaan qaamaatiin immoo yookaan immoo gochaatiin immoo isaanitti himee isaanitti agarsiisee guyyaatti inni foonsaaf dhiiga isaa akka nuti nyaannutiif guyyaa nuuf murteessedha jechuudha. Egaa guyyaa kamisaa erga akkas ta'e kamisa gara galgalaa yeroo inni kadhannaa taasifatee yeroo taa'utti yookaan immoo yeroo inni kadhannaa godhee duukaa bu'oonni isaa immoo yeroo biraa rafanitti kadhannaadhaan turaa hin dadhabinaa jedhee isaanitti himee yeruma sana Yihuudaan namoota finyoo qabatanii isa qabuu dhufan kunoo kan na qabu yookaan immoo kan na dabarsu dhufeera ka'aa jabaadhaa jedhee isaanitti himee dhaamsa dhaammatee Yihuudaan qabatee isaan deemedha. Egaa guyyaa jimaataa immoo sa'aatiidhaatiin wantoonni raawwataman waan baay'ee jiru keessattuu halkan kamisaa sana erga gidiraa baay'ee irraan gahanii booda ganama sa'aatii 12tti gindila baachisanii gara fannootti yeroo geessan sa'aatii 3ttis sa'aatii 6ttis keessattuu sa'aatii 6irratti guyyaa isaan fannoo irra oolchan immoo raajiiwwan gurguddaa samiirratti 3 lafarratti 4 walumaa gala raajiiwwan 7 yeroo inni raawwatedha. Isa keessaa biiftuun ifa isheen dhoowwattee sana booda inni dukkanoofte halkan ta'e jechuudha. Urjiiwwan harca'anii jiini dhiiga dhuffattee lafarratti immoo golgaan mana kiristaanaa keessaa ni citee lafti ni socho'ee warri awwaalchi ni babbaqaqee ni ka'ee warri awwaalcha keessa jiranis baay'een isaanii ni ka'anii raajiiwwan kanatu raawwatame. Egaa gaafa sa'aatii 9tti immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lubbuusaa dabarsee laatee diiyaabiloos immoo haga guyyaa sanaatti haga gaafa inni fannifamee lubbuusaa dabarsee kennu kanatti nama ta'uu fi waaqa ta'uusaa ni shakka ture. Namadha edaa inni namadha jedhee yeroo inni lubbuusaa dabarsee kennutti namadha jedhee lubbuusaa fuudhee akkuma uummata yookaan immoo namoota bara 5,500 olitti gidirsaa ture sana lubbuusaa fudhachuu gaafa deemu gooftaa keenya Kiristoos finyoo sibiilaatiin yookaan finyoo abiddaatiin samiirratti isa waxxaree sana booda harka kennachiisee warra si'ol keessa jiran immoo gara boqonnaatti isaan deebisedha jechuudha. Guyyaan jimaataa kanaati haga gaafa guyyaa sanbataatti immoo guyyaa 3dha. Guyyaa 3 kana gooftaan keenya Kiristoos akka ka'u yookaan immoo du'a keessa haa ka'u dubbateera waan ta'eef duukaa bu'oonni isaa osoo nyaata nyaatiin gaddaatiin
isaan eegaa turan jechuudha. Egaa kanaa booda torbeen dhukkubbii guyyaa jimaataa ni xumuramaa jechuudha. Galatomaan barsiisaa keenya obboloonni keenya lamaan keessanuu ibsa nuuf laattaniif Waaqayyo isiniif haa kennu isiniin jechuu barbaada. Egaan hordoftoota keenya sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Sagantaa keenya xumuruun dura garuu obboloonni keenya dhaamsi isaan qabaatan yoo jiraate dhaamsa nuuf dhaamanii sagantaa keenya kan goolabnu ta'a. Amma kallattumaan gara dhaamsa obboloota keenyatti ansi fudhadha. Tole, egaa dhaamsi kun kan nama biraaf dhaamamu qofa otoo hin taane nunillee kan ittiin jiraachuu qabnudha, keessatti kan ittiin of laallu waan ta'eef jalqaba baga irra deebiidhaan baga torbee dhukkubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti yaadannu kanaan baga geessan baga geenye jechuun barbaada. Itti aansuudhaan torbee dhukkubbii kana keessa kabajuun akkuma jirutti soomuu sagaduun akkuma jirutti ta'ee torbee dhukkubbii kana keessatti galaa bara baraa kan nuuf ta'u kan irraa barannu waan jiruutiif ishee sana qalbeeffannaan deemuu akka qabnu keessattiyyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kasoomina daangaa hin qabne jaalalarra darbee isa du'aaf dabarsee isa kennu Yihuudaadhaaf jaalala inni agarsiise. Obsee irra darbuusa caalaa immoo guyyaa kamisaa luka bartoota isaa yommuu dhiqu luka Yihuudaallee dhiqee kan turedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kunummaanillee itti dhaga'amuudha baateetudha Yihuudaan kan irra darbee dabarsee kan kenne kasoomina haga kanaadha. Kanaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa kasoomina daangaa hin qabne kana barannee walii keenyaaf kasoominaan akka jiraachuu qabnu ni hubanna. Kana qofa osoo hin ta'in as keessatti kan nuti yaadannu oolmaa dagachuun akka hin qabne ni baranna. Keessattiyyuu haadha shittoo kan jennee waamnu maaram ishee suni maal goote gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa dhiifama cubbuu argatteetti shittoo luka isaa irratti dhangalaaste. Kanaaf dhiifama ishee argatte kana immoo fayyeen jira dhiifama argadheera cubbuun koo naaf haqameera jettee oolmaa sana hin daganne. Guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifamee du'ee gaafa du'aa ka'uusaa eegdeetu jalqaba kan gara awwaalcha sana akkam ta'eera jettee kan barbaada halkaniin sodaa malee jaalalli uumaa ishee jaalalli oolmaa inni isheedhaaf oole sun ishee dirqisiisee gara isa kana kan deemte. Kanaaf oolmaa dagachuun akka hin qabne isheerra ni baranna. Isheerra qofallee osoo hin taane kan Niqoodimoos illee akkuma kana ni yaadanna jechuudha. Niqoodimoos barataa halkanii ta'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos luka isaa jala taa'ee kan barate barnoonni inni isaaf kenne sun oolmaatti ta'ee fannoorraa isa buusee awwaaluudhaaf kan filatame jechuudha. Kanaaf oolmaa sanaati kan hin dagannedha. Cichoominallee Yohaannis abbaa wangeelaa irraa kan barannudha. Haga dhuma fannoo sanaatti waliin ta'ee raakama gooftaan keenya Yesuus Kiristoos arge sana fuulli isaa haga guduunfamaa quxura gatsuu jedhamee haga waamamutti gidiraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan yaadate. Kanaaf cichoomina akkasiillee qabaachuu akka nurra jiraatu irraa baranna. Kanaaf isa kana barannee beeknee akka ittiin jiraannu Waaqayyo irraa sugaa fi dhiifama akka argannu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Torbee dhukkubbii gaarii Waaqayyoon guyyaa dhukkubbii kanaan nu ga'ee akkuma immoo ifa du'aa ka'uu isaatiin akka nu ga'u fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyoon hunda keenya waliin haa ta'u. Tole obboleessa keenya guddaa galatoomii Waaqayyo siif haa kennu jechuun barbaada. Egaan hordoftoota keenya akkuma dubbatame torbee kana keessa wantoonni nuyi gochuu qabnu fannifamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gidiraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos argarraa eebba kan itti argannu hunduma isaa raawwachuu akka qabnu obboleessi keenya nuuf kaaseera. Dhaamsa obboleessa keenya itti aanutti isin dabarsa. Egaa dhaamsa ani baay'ee mayyuu hin qabu maaliif waan jedhamuu fi waan hojjetamu gochaan agarsiifama waan ta'eetiif dhaamsi torbee dhukkubbii kanarraati barannu jireenya keenyaatiif bu'uura kan taate waan ta'eef maaliif namni dhala namaa erga ta'ee dogoggoruu ni danda'a. Guyyaan kun torbeen kun torbeetti gaabbii galle waan hojjenneef gaabbii galle. Du'aa ka'uu gooftaa keenya Kiristoos immoo nama haaraa taane kaanee haga guyyaa keenya tammaffaatti guyyaatti isa galateeffannu waan ta'eetiif egaa barreeffamee kan jiru kana hojiitti jijjiirree hundumti keenyu nam tokko lama jedhamu xiqqaa guddaa hin jedhamu maaliif gooftaa keenya Kiristoos hunduma keenya barsiise waan ta'eetiif kana hojiitti haa jijjiirru jechuun barbaada. Tole obboleessa keenya obboloota koo lameen keessanuu Waaqayyo isiniif haa kennu hanga yoonatti ana waliin turtii taasisuu keessaniif eebbifamaan isiniin jechuu barbaada. Egaan hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa kanumarratti xumurraa hanga dhumaatti hanga yoonatti nu waliin taatanii waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Akkuman jalqaba jedhe dhibeef dhukkubbii malee laafinaaf dadhabbii malee
akka har'aa waggaan isin haa ga'u nuun haa ga'u waaqayyo nagaaf gammachuun jechuun barbaada. Akkuma torbee dhukkubbii kanaan nu ga'e ayyaana du'aa ka'umsa isaanis akka nu gahu fedhaa fi heeyyama isaa nuuf haa ta'u. Guddaa galatooma, nagaaf ayyaannuuf tura.